Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a kan nuti wajjin ilaallu keemistirii kutaa 11ffaa yuunitii wajjin jalqabna jechuudha. Innis chemical bonding kan jedhu kaanii wajjin kan ilaallu ta'a. Hamma xumuraatti nu wajjin taana feerraa keenyadha. Chaanaalii keenya kanaaf haaraa hin taatan subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'uudhaan barnoota sirraa gallakkifamu yeroo yeroodhaan akka isin bira ga'u gochuu ni dandeessu jenna. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti kan dabarru ta'a jechuudha. Arraga akkuma ammas ni kaasee ture kan nuti wajjin ilaallu chemical bonding kan jedhu kaanii kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti kitaaba keenya irra kan jiru introduction dha 2.1 irra jechuudha. Innis xumura boqonnaa kanaatti wanti nuyi beekuu qabnu at the end of this section you will be able to tokkoffaa irratti define chemical bonding. Chemical bonding jechuun maal jechuudha? Lammaffaa irratti immoo explain why atoms form chemical bonding. Atomiin formii chemical bonding tiin maaliif ta'a? Sababa isaa explain gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Akkasumas illustrate chemical bonding using the octet rule. Octet rule fayyadamtanii fakkeenyota chemical bonding kaa'uu danda'uu qabdu. Akkasumas xumura irratti immoo describe the type of chemical bonding and the mechanisms of the bonding process. Akkasumas gosoota chemical bonding akkasumas mechanismii adeemsa ittiin chemical bonding uumamullee ibsuu danda'uu qabdu jechuudha. Kuni xumura boqonnaa kanaatti yookiin immoo boqonnaa kan akka xumurtanii yookiin sekshinii kan akka xumurtanii wanti isin beekuu qabdanidha jechuudha. Warreen kana beektan taanaanii wanta biraa akka dabalataatti jechuudha wanti isin beekuun isin irra jiraatu. Garuu warra kana beekuun akka dirqamaatti jechuudha kan isin irra jiraatu jechuudha. Itti fufee maal jedha? In grade 9 you learned about chemical bonding and its types. Kutaa 9ffaa keessatti waa'ee chemical bonding akkasumas gosoota isaa barattaniitudha. Isaanis such as ionic, covalent and metallic bonding. Warreen chemical bonding jedhamanii warreen akka ionic bonding, covalent bonding fi metallic bonding dha. In this unit we will discuss some new concepts about chemical bonding like intermolecular force, molecular geometry, theory of chemical bonding. Section kana keessatti yookiin boqonnaa kana keessatti immoo nuti wantoota nuti itti daballee yookiin konseptii nuti itti daballee wajjin ilaallu chemical bonding keessatti jechuudha. Intermolecular force ni jira, molecular geometry ni jira, theory of chemical bonding warreen jedhamanii wajjin ni ilaalla jechuudha. Isini activity kana ofii keessanii hojjechuu danda'uu qabdu. Activity ni yaada isini kanaan dura qabdanii section kana irratti jechuudha. Yaadicha akkasiin dhiyeessitan yookiin immoo background isaa sana beekumsa kanaan dura qabdan akkasiin dhiyeessitan akkasii yaadattan wanta godhuu fi isa kana isini ofii keessanii hojjechuu qabdu jechuudha. Itti fufee maal jedha? The attractive force which holds atom, ion and molecule together is called chemical bonding. Chemical bonding kan nuti jennu humna atomii, ioniif ioni, moleculeef moleculii walitti hidhee yookiin attract akka isaan ta'an kan godhu maal jedhamee beekama? Chemical bonding jennee waamna jechuudha. Chemical bonding kan nuti jennu yeroo itti kamittidha? Atomiif atomiin gaafa isaa wal qabatan akkasumas ioniif ioni, moleculeef moleculiin gaafa isaa wal qabatanii akka isaan wal qabatan kan godhu attractive force dha jechuudha. Isaan maal jennee waamna? Chemical bonding jennee waamna jechuudha. Since these force of attraction are intramolecular force. Force kana yookiin humna walitti hidhaa kana yookiin humna walitti hidhu kanaan maal jennee waamna? Intramolecular force jennee waamna jechuudha. They have an effect on the chemical property as well as the physical property of the chemical. Kun immoo effectii maaliif irratti qabaachuu danda'a? Physical property yookiin amala physicalii fi amala chemicalii isaa irratti illee dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuudha. Eenyutu? Intramolecular force ni jechuudha. Warreen kana irratti illee dhiibbaa qabaachuu ni danda'a jechuudha. Itti fufnee nuti wajjin ilaallu the octet rule. Octet rule jechuun maal jechuudha? Afaan Oromootiin kutaa gadiitti kan isin seera 8 jettanii isin barattanidha jechuudha. Octet rule kan nuti jennu. Isin egaa akkuma ammas ni kaasee activity 2.2 kanallee ilaaluu qabdu isa hojjettanii jechuudha.
kan isinii kanatti dabartanii viidiyoo kana paawuzii gootanii jechuudha kan isin hojjettanii. Itti fufnee wajjin ilaallu. All noble gases except helium 1s2 have two NS2 NP6 electron configuration where N indicates the highest occupied shell. Noble gasini helium irraa kan hafe maal qabu xumura isaanii irratti jechuudha. NS2 fi NP6 qabu electron configuration gaafa goonu jechuudha. Inni sun maal agarsiisa? Inni SC fi P bukkee jiru jechuudha. Highest occupied shell agarsiisa jechuudha. The noble gas are quite unreactive because they have very stable electron configuration. Noble gasini unreactive element jedhamanii beekamu. Sababiin isaanii immoo electron configuration stability qabu jechuudha. Electron configuration stability qabu. Kana jechuun fakkeenyaaf wal nyaatiinsa keessatti hirmaatan jechuudha afaan biraatiin gaafa ibsun. As reflected by their high ionization energy and low electron affinity. Warreen kun egaa maal qabu? High ionization energy qabu. Ionization energy jechuun maal jechuu akkasiin taate kutaa darbe keessatti wajjin ilaalleerra. Akkasuma electron affinity jechuunis maal akkasiin taate wajjin ilaalleerra. Noble gasiin gaa warreen kamidha? Warra high ionization energy qabanidha. Akkasumas low electron affinity warreen qabanidha jechuudha. Warreen kun. Because all the noble gas except helium have outer shell with 8 electron. Noble gas hundumtuu akkuma gubbaatti isinii kaasee ture. Helium irraa kan hafe hundumti isaanii maal qabu? Electron configuration isaanii yookiin outer shell isaanii irraa maal qabu? 8 electron qabu. 2 8 qabu jechuudha. Wal nyaatiinsa keessatti hirmaachuu hin danda'an. Electron fudhachuu, electron kennuus hin danda'anii jechuudha. Many atoms undergo reaction also attain 8 valence electron. Atomonni baay'een valence electron isaanii 8 guutuudhaaf ta'u reaction geggeessu. Jechuudha. This rule has become known as octet rule. Kanaan immoo maal jennee waamna? Octet rule jennee waamna jechuudha. Octet rule jechuun seera 8 taati jechuudha. Innis valence electronii elementini amma 8 guututti jechuudha karaa biraa. As follows, atom tend to gain or lose electron until they have achieved an outer shell that contain an octet of electron or 8 electron. Maal jedha? Atomini tokkooni electronii kenna, tokkoon immoo electronii fudhata. Kunis amma miti amma outer shell isaanii octet electronii ta'utti yookiin amma 8 guututti jechuudha. Amma 8 guututti jechuudha. Do you know any compound whose central atom does not obey the octet rule jedha. Compound yookiin elementii central atomiin isaanii seera 8 hin kabajne beektaa jedhee nu gaafata jechuudha. Itti fufnee 2.1.2 wajjin ilaallu. Innis type of chemical bonding kan jedhu wajjin ilaallu jechuudha. Activity kana wajjin ilaaltu ofii keessan ilaaltu. In general there is a gradual change from metallic to non-metallic character as you move from left to right across a period and from bottom to the top within most group in the periodic table. Akkuma kana dura wajjin ilaalaa turre meetaal irraa gara non-meetaalitti gaafa deemu amalli sibiilummaa jijjiiramaa deema. Wantooti baay'een akka isaan jijjiiramanii chapter 1 keessatti wajjin ilaalleerra jechuudha. Kunis kanama jedha jechuudha. Left irraa gara right itti gaafa deemnu gradually change ni mul'ata yookiin amalli isaanii karakteriin isaanii kan jijjiiramu ta'a jechuudha. Akkasumas bottom irraa gara top irraa gara bottom itti yenna deemnes amalli isaanii akkasuma ni jijjiirama jechuudha. According to atoms that can combine to form 3 type of bond. Warreen kun egaa atomonni kun karaa sadiiti kan isaan bondii uumuu danda'an. Ni jalqaba metal with non metal. Kana jechuun ionic bond jechuudha. Non metal with non metal. Non metal fi non metal immoo bondii uumuu danda'u. Inni immoo covalent bondiidha. Inni xumuraa immoo metal with metalidha. Kun immoo metallic bondiidha jechuudha.
Inni jalqabaa meetaalii fi nan meetaaliidha. Ionic bondii jedhama. Inni lammaffaan immoo nan meetaal with nan meetaalii. Inni immoo maal jedhama? Covalent bondii. Inni sadaffaan immoo meetaal with meetaalidha. Inni immoo maal jedhamee beekama? Meetaalic bondii kan jennee waamnudha jechuudha. Jalqaba irratti kan nuti wajjin ilaallu meetaal with nan meetaalidha yookiin ionic bondiidha jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Akka boqonnaa yookiin sekshinii kana xumurreeni wanti nuyi beekuu qabnu jedha. At the end of this section you will be able to tokkoffaa irratti define bonding, ionic bonding define gochuu danda'uu qabda. Akkasumas use Lewis electron dot symbol of for main group elements. Lewis electron dot symbol yookiin Lewis electron configuration method fayyadamtee main group element configurate gochuu danda'uu qabda. Describe ionic bonding using Lewis electron dot symbol. Ionic bondii Lewis structure fayyadamtee ibsuu danda'uu qabda. List favorable condition for the formation of ionic bondii. Condition ionic bondiidhaaf condition akkamiitu mijata? Warreen kana listii gochuu danda'uu qabda. Akkasuma warreen kana hunduma isaanii beekuu danda'uu qabna. Qormaatiin tiraansillee warreen kana bu'uura godhatanii jechuudha kan isaan ba'anii. Kanaaf warreen kana beekuu danda'uu qabna jechuudha sekshinii kana gaafa xumurru. Akkuma sekshinii tokkoffaa keessatti yookiin 2.1 irratti wajjin ilaalle sekshinii sana beektu taanaanii wanta biraa wanta beekuu qabdanii jechuudha yookiin immoo warri kaan akka dabalataatti jechuudha wanti isin beektan. Garuu warri asirra jiran kuni barbaachisoodha jechuudha wanta isin beekuu qabdan jechuudha isa murteessaadha jechuudha. Kanaaf sekshinii kana akka xumurtaniin kana ibsuu danda'uu qabdu jechuudha. Activity kana ofii keessanii hojjedha. Itti fi maal jedha? An ionic bond. Ionic bond jechuun maal jechuudha? Ionic bond is formed by electrostatic attraction between positive and negative ion. Ionic bond kan nuti jennu electrostatic attraction positive fi negative ion gidduu jiruun kan uumamudha. Positive ni jira. Positive ni jira akkasumas negative ion ni jira. Gaafa isaan walitti dhufanii maaltu uumama? Ionic bondii uumama jechuudha. Ionic bondii uumama. The bond formed between two atoms when one or more electrons are transferred from the valence shell of one atom to the valence shell of others. Bondiin kan uumame kan nuti jennu bondiin formii kan ta'e kan nuti jennu yerootti valence shelliin kan atamii tokko isa kan biraatti gaafa inni darbudha. Transfer gaafa inni godhatudha jechuudha. Asirratti kan isin qabachuu qabdanii ionic bondii irratti ionic bondiin akkamittiin elektiroonii fudhataa jedhamtanii yenna isin gaafatame transferiidha jechuudha. Transfer godha. Garuu immoo covalent bondiin immoo maal godha? Transferiin godhuun sheerii godha jechuudha. Garaagarummaa sheerii fi transferii beekuu danda'uu qabdu. Transfer kan jennu fayyaasaa fudhata jechuudha. Guutummaatti fudhataa jechuudha. Sheerii kan nuti jennu immoo lama ta'anii walitti fayyadamu jechuudha lamaan isaanii. Kanas beekuu danda'uu qabdu. The atom that loses electron become a cation. Yerootti atoomiin elektiroonii tokko gaafa kennu yookiin elektiroonii gaafa kennu elektiroonii loosii godhee jedhama. Yerootti kanatti maal ta'a? Kaataayinii ta'a. Kaataayinii jechuun immoo positive ioniidha jechuudha. And the atom that gain electron become an ion. Yerootti elektiroonii atoomiin tokko immoo elektiroonii itti geenii godhu yookiin fudhatutti inni immoo foormii maalii qabaata? Foormii aayinaayinii. Aayinaayinii jechuun immoo negatiiv aayinii jennee kan nuti waamnudha. Foormii negatiiv chaarjii kan qabu jechuudha. Kaataayinii jechuun immoo foormii pozitiiv aayinii kan qabaatu jechuudha. Any given ion tends to attract as many neighboring ion of opposite charge as possible. Attractive foormiin kun egaa pozitiiv chaarjii baay'ee possibiliidha jechuudha isaan warreen kun baay'ee possibility qabu jechuudha. Itti fufee maal jedha? When large number of ion gather together they form an ionic solid. Yerootti large number of ion walitti qabamanitti kan isaan uumaman maalidha? Ionic solid uumu jechuudha. Ionic solid uumu maaltu large number of ion walitti gaazarii ta'anii yookiin togeezarii wal qabatanii maalumu ionic solid uumu jechuudha. The solid normally has regularly crystalline structure that allow for the maximum
attraction of ion given their particular size. Solid normaliin kun immoo regulaarii qabu akkasumas crystalline structure qabu jechuudha. Crystalline structure qabu. Inni immoo maaliif fayyada? Baay'inaan yookiin akka isaanii attractionii guddaa qabaatanii isaan godha jechuudha. Attractionii guddaa akka isaan qabaatanii isaan godha. Example kana wajjin ilaalluuti. The formation of sodium chloride from sodium and chlorine can be explained as sodium jira akkuma argaartanii. Sodium kun egaa elektiroonii tokko ofirraa remove godhee bifa maalii ta'e kaataayinii ta'e jechuudha. Kaataayin formii ta'e jechuudha kun. Elektiroonii tokko remove ofirraa godhee jechuudha. As immoo niyoonii gaafa ilaaltanii kun egaa yookiin immoo soodiyemii kana bifa kamiin ibsuu dandeenya? Niyoonii jennee 3s 1 jennee ibsuu dandeenya. Waniin kun maal agarsiisti? Balance elektiroonii agarsiisti jechuudha. Kanaan dura wajjin ilaalleerra electron configuration irratti jechuudha. Isa kana sirriitti yaadattu yaada. Kana booddee gaafa tokko kennitu sila foormii kana qabdi turte. Kana booda elektiroonii isee tokko hafte kana gaafa kennu elektiroonii isee kana jechuudha. Isee asirra jirtu kana gaafa kennu niyoonii noormaalii ta'a jechuudha. Kana booddee soodiyemiif niyooniin haala kanaan wal qixxee ta'u jechuudha. Kilooriinii bukkee immoo gaafa dhufnu kilooriiniin immoo elektiroonii tokko ofitti fudhata. Kana jechuun ofitti edaatee jechuudha kuni. Yoo leeftiitti barreeffame boriifiyyuu jechuudha. Leeftiitti gaafa barreeffamu ofitti fudhachuu isaa agarsiisa. Raayitiitti barreeffame jennaan immoo kennuu isaa agarsiisa jechuudha. Kana booddee kilooriiniin kuni elektiroonii tokko ofitti fudhatee maal ta'e? Aanaayinii ta'e jechuudha. Aanaayin foormii qabaatee jechuudha. Kana booddee jechuudha soodiyemiif kilooriiniin gaafa walitti dabalaman haala kanaanii soodiyem kilooraayidii fi yookiin haala kanaan barreessuu dandeenya yookiin immoo haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Haala kanaantu aayoonik boondiin soodiyem kilooraayinii gidduutti uumama jechuudha. Kan isin irraanfachuu hin qabne aayoonik boondii kan nuti jennu eenyuuf eenyu gidduutti kan uumamudha? Meetaalii fi nan meetaalii gidduutti kan uumamudha jechuudha. Asirratti soodiyemiin meetaalii yommuu ta'u kilooriiniin immoo maalodha? Nan meetaaliidha jechuudha. Haala kanaantu aayoonik boondiingiin uumamuu danda'a jechuudha. Aayoonik boondiingiin haala kanaan uumamuu danda'a. The bond formed as a result of the electrostatic attraction between the positive and the negative anion is called electrovalent bond or ionic bond. Akkuma nama gubbaatti isinitti mee turetti electrovalent bond yookiin immoo ionic bondiin positive fi negative ion gidduutti kan uumamudha jechuudha. Ionic bondii maal jennee waamuu dandeenya? Electrovalent bondii jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Note: ionic compounds are usually formed when metal cation bond with non-metal anion. Akkuma nama gubbaatti isinitti himaa ture metal cationii fi non-metal anion irraa kan uumamudha jechuudha. What about an ionic compound containing an ammonium ion? Isee kana online research gootanii argachuu dandeessu. Waan hojjetaniif baay'ee galatooma. Paartii biraatii walitti deebina. Thank you.